biyya yeroo tokko addunyaa bulchaa turte qaroominaanis beekamtu Meedon Faaris yookaan Pershiyaa durii jedhamtu Iraan har'aa waggoota 30 oliif bulchaniiru Ayatollah Khomeini amma garuu umuriin isaanii sokkeera waggaa 86 isaanii keessa jiru mul'anni isaan qabatanii turanii fi utuu aangoorra jiranii milkeessuuf murteessan Iraan boombii niwukilaara hidhachiisuu ture haa ta'u garuu torbanotaan dura Israa'elii fi Ameerikaan dura dhaabbataniiru utuu sirni isaanii kun gara aangootti dhufin dura bara 1948 hanga 1979 tti Israa'elii fi Iraan michuu jajjaboo turan wal wajjiniinis waraana Iraaq fi Iraan gidduutti baname sanarratti Iraaqitti duuluudhaan tarkaanfii fudhataniiru. Erga haalli Khamenei fi michoonni isaa aangoo qabatanii Israa'eliin jibbuu fi balleessuu karoorsan. Michummaan biyyoota lamaanii duraan ture kan namoota dhuunfaa ture hamma jedhamutti tarkaanfii wal balleessuus fudhatan. Turtii waggaa dheeraa booda biyya hambaatii deebi'anii Iraan waggoota 30 oliif erga bulchanii booda utuu hin jaallatin dullumarraa kan ka'e aangoo isaanii dhaloota haaraatti dabarsuuf jedhu garuu namni aangicha fudhatuuf itti qophaa'ee fi amanamu hin jiru. Michoonni isaanii 60 ol jeneraalota waraanaa fi saayintistoota bara dheeraa niwukilaaraa kan turan tarkaanfii Israa'el gola isaanii seentee fudhatteen hin jiranii amma jaarsii qofaatti hafaniiru. Namni aangoo isaanii harkaa fuudhee Iraan ishee niwukilaara hidhachuuf fiixee geessa kana fiixeetti baasu yookaan milkeessu garuu nama murteessaa addunyaan eegdu ta'eera. Sababni isaa dhaloota si'anaa ta'uu danda'a jedhamee ijaa yaadamuuf jechuudha. Hanga ammaatti namoonni 3 kaadhimamanii dhiyaatanis Ayatollah Khomeini nama 2 qofaarraa ija isaanii buufataniiru. Isaan eenyu fa'i dhaloonni aangoo Iraan gaggeessuu fudhatu kun qaroominaa fi dimookiraasii biyyoota lixaa fudhate niwukilaara hidhachuu abjuu Ayatollah Khomeini karaatti hambisamoo aarsaa barbaachisuu ofiisaas kaffalee abjuu Ayatollah Khomeini galmaan gaalaata. Gama biraatiin Iraan buufata gabbisa niwukilaaraa Fordoo kan Ameerikaan boombiin rukutte deebiftee qulqulleessuun yuraaniyeemii itti deebiftee gabbisaa jiraachuun ishee dhaga'amee jira. Suuraan saatalaayitii irraa fudhatame aangaa'onni Iraan buufata gabbisa niwukilaaraa Fordoo qulqulleessuu isaanii agarsiiseera. Bal'ina isaa qindeeffanneerraa nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquudhaan ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga guutanii kaasee qophiileen keenya guyyaatti si'a 3 yookaan si'a 2 gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenya ammeetti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Biyya yeroo tokko addunyaa bulchaa turtedha. Qaroominaanis beekamtu turte. Meedon Faaris yookaan Pershiyaa maqaa har'aa Iraan kan jedhamu kan qabdu. Waggoota 30 oliif ammoo bulchaan ishee Ayatollah Khomeiniin bulchaa turaniiru. Kana keessatti niwukilaara hidhachiisuufis fiixee ga'aniiru. Amma garuu umuriin isaanii sokkeera. Waggaa 86 isaanii keessa jiru. Mul'anni isaan qabatanii turanii fi utuu aangoorra jiranii milkeessuudhaaf baay'ee tattaafataa turan ammoo boombii niwukilaaraa Iraan hidhachiisuu ture. Haa ta'utii gaafa hidhachuuf torbanoonni isaan hafan Israa'elii fi Ameerikaan dura dhaabbataniiru. Ka'umsarraa kaafnee yoo ilaalle Israa'el akka hundeeffamteen bara 1948 hanga 1979 tti Israa'elii fi Iraan michuu jajjaboo turan. Wal wajjin ta'uudhaanis waraana Iraaqitti duulaniiru. Haa ta'utii mootiin Iraan yeroo sana aangoorraa kaafamuu isaatiin booda sirni Ayatollah Khomeini faa jaallatanii fi leellisaan gara aangootti ba'e. Achis Ayatollah Khomeini fi michoonni isaa aangoo qabatan. Ergasii booddee jechuunis bara 1979 booda Israa'elii fi Iraan diina walii ta'uudhaan itti fufaniiru. Kanarraa kan ka'es Israa'eloonni utuu ija isaanii libsatin garee basaasaa isaanii addunyaa irratti beekamaa ta'e Mossad gara Iraanitti erguun
Iraan keessatti aangaa'ota wajjin akka olee buluu fi maal Israa'eliif qopheeffamaa akka jiru akka qoratu taasisaa turaniiru. Dhuma irrattis Ameerikaan akka jettetti opereeshinii waggoota 30 irratti mari'atamee fi irratti qophaa'amaa tureen buufata gabbisa niwukilaaraa Fordoo boombii hanga har'aatti addunyaa irratti hojii irra hin oolleen tarkaanfii hin eegamne fudhataniiru. haa ta'u malee sagantaa gabbisa niwukilaaraa Iraan garuu gargar kutuu hin dandeenye. Iraan ammas deebitee buufata gabbisa niwukilaaraa Fordoo kan boombii Ameerikaatiin irra keessi isaa barbadaa'e qulqulleessaa jirti jedha suuraan saatalaayitii irraa argame. Kana jechuun buufata niwukilaaraa gabbisuu ishee itti fuftii jechuudha. Yeroo kun ta'ee jirutti ammoo yaaliin ajjechaa Ayatollah Khomeini irratti taasifamuu danda'uuf yookaan ammoo sababa dullumaatiin aangoo gadhiisuu jaamalaniif eenyutu bakka isaanii bu'aa kan jedhu gaaffii ijoodha. Sababni isaa michoonni isaanii fi aangoo Iraan geggeessuu waggoota dheeraaf Ayatollah Khomeini irraa barataa kan turanii fi namoota ciccimoodha jedhamanii kan eegaman hundumti isaanii tarkaanfii Israa'el Mosaad Iraan keessatti taasifteen duguugamaniiru waan ta'eef. Ayatollah Khomeini waggaa 30 oliif gaggeessaa olaanaa Iraan ta'uun tajaajilaa erga turanii booda amma nama bakka isaanii bu'u barbaadaa jiru. Waggaa lamaan dura Ayatollaan dureewwan amantii sadi filuun nama bakka isaanii bu'u filatanii turan. Keessumaa erga dhiyeenya Israa'el Ayatollah ajjeesuuf jettee Tiraamp diduun dhaga'ames Koreen abbootii amantaa miseensa sadii of keessaa qabu kun nama Ayatollah bakka bu'u qopheessuuf karoora qabatee cimsee itti fufuu Reuters namoota 5 dhimmicha keessa beekan dubbisee gabaaseera. Nama ganna 86 kan ta'an Ayatollah Khomeini nama bakka isaanii bu'u qopheessuu irratti yeroo yeroon gabaasni korichaa irraa akka isaan qaqqabu himu. Ayatollah Khomeini garee eegdota warraaqsaa leenjii cimaa qabaachuun beekaman Vaalii Amir jedhamuun marfamanii dhoksaatti eegamaa jiraachuu hima qondaalli tikaa Iraan maddi oduu kun dubbise. Kunis Israa'el Ayatollah Ali irratti ajjeechaa raawwachuuf yoduun jedhu dhagaama hordofeetudha. Kanarraa ka'uun Ayatollah Khomeini kallattiin uummatatti erga mul'atanii bubbulaniiru. Akka tasaa ta'e Ayatollah Khomeini kan ajjeefamu yoo ta'e biyyattiitti tasgabbiin akka hin dhabamnee fi sirni bulchiinsaa Iraan akka itti fufuuf namni qophaa'ee battalatti akka beeksifamudha maddeen kan himan. Maddeen Ayatollahtti dhiyeenya qabanii fi marii nama Ayatollah bakka bu'uuf godhamu itti dhiyeenyaan beekan akka jedhanitti namni gaggeessaa Iraan bakka bu'u hanga yoonaa ebilu jedhamee adda hin baane jedhu. Namni bakka bu'u erga adda ba'ee booda siyaasaa fi akkaataa bulchiinsa warraaqsa Riippaabilikaa Islaam Iraan sirriitti akka hubatu taasifama. Gama biraan ammoo qondaalonni olaanoon Iraan kaadhimamaa ilaalchaa tarkaanfataa qabuu fi haleellaa alaa biyyattiitti dhufuuf mormii keessoodhaa ka'uu dhaabuu danda'u eenyu ta'uu qaba kan jedhu yaadaa jiru. Hanga ammaa namoonni lama kaadhimamoota ta'anii dhiyaataniiru. Inni jalqabaa ilmumaa bulchaa olaanaa Iraan amma ilmaa Ayatollah Khomeini kan ta'e nama waggaa 56 Mojtaab nama jedhamudha. Morkataan lammataan ammoo akaakayyuu Ruhollah Khomeini kan ta'e Hassan Khomeiniidha. Ruhollah Khomeini abbaa warraaqsa Islaamaa Iraan jedhamuun kan beekamu yoo ta'u sirni gonfoo Iraan bara 1979tti yeroo kufuu aangoo kan qabate Ruhollah Khomeini ture. Ruhollahtiin booda Ayatollah Khomeini bara 1989tti aangoo qabachuun gaggeessaa olaanaa Iraan ta'ee bulchuutti fufani. Hassan Khomeiniin garee warra Iraan keessatti ejjennoo tarkaanfataa qaban deeggara jirama. Garuu immoo caasaa bulchiinsaa Iraan akka kabajamu ni deeggara. Yeroo Ameerikaan buufata niwukilaaraa Iraan haleeltuu ifatti bahee dubbachuun Ayatollah Khomeiniif akka bitamuu fi haleellaa kana qolachuuf waan Ayatollaan ajajan furachuuf qophii ta'uu ibsee ture. Ani nama xiqqaa fi tajaajilaa uummataa Iraan ta'e kun gad of deebise bakka isin itti na ergitanitti ergamee ergama koo ba'uuf qophiidha jechuudhaan Ayatollahtti dubbatee ture. Namoonni 5 Reuters Iraan irraa dubbise akka jedhanitti keessumaa erga Iraan Ameerikaa fi Iraan wajjin lolatti galtees
caalmaatti mul'achuu akka eegalee fi ilma Ayatollah Khomeini kan ta'e Mojtaab Caalaa nama filatamaa ta'ee dhiyaachuuf karoora qaba jedhu. Gama biraan ammoo ilmi Ayatollah Khomeini abbaa isaatti dhiyoo ta'uu irraa kan amala leellisummaa abbaa isaa akka hordofutu himama. Maddeen kun akka jiranitti kaadhimamtoota kanneen lamaan keessaa eenyu bakka Ayatollah Khomeini akka bu'u yookaan kaadhimamtoonni kan biraa sichi dhiyaatu wanti adda ba'e hin jiru. Walitti bu'insa Iraanii fi Israa'el irraa kan ka'e Ayatollah Khomeini salphaatti nama biraan bakka buusuun rakkisaa ta'uu danda'a. Ayatollah Khomeini umuriin isaanii dulloomuu fi rakkoo fayyaa yeroo dheeraa qabaachuu irraa kan ka'e nama isaan bakka bu'u irratti hojjetamuun erga eegalee bubbuluu gabaasni Reuters kun addeesseera. Keessumaa bara darbee ji'a fulbaanaa keessaa gaggeessaa Hezbollaa fi michuu cimaa Ayatollah Khomeini ta'ee Hassan Nasrallah haleellaa Israa'eliin ajjeefamuun booda Ayatollahnis ajjeefamuu mala sodaa jedhuun namni bakka bu'u akka qophaa'uuf hojiin saffisuu eegale. Israa'elii fi Ameerikaan buufataalee niwukilaaraa Iraan haleeluun ammoo caalmaatti hojiin Ayatollah nama bakka bu'u barbaadu akka saffisu godhamuu himuu maddeen keessa beekan. Doonaald Tiraamp fuula X isaanii gubbaatti gaggeessaa olaanaa Iraan nama jedhamu eessa akka dhokatee sirriitti beekna jechuudhaan dubbatanii turan. Itti dabaluunis Ayatollah ajjeesuun salphaadha kan jedhus barreessanii turan Doonaald Tiraamp. Ayatollaan eenyu yoo isaan bakka bu'e gaarii akka ta'e ifatti hin beeksifne. Maddeen akka jedhanitti yaada ilmi isaanii akka bakka isaanii bu'u dhiyaateef irra deddeebiidhaan fudhachuu didaniiru. Sababni ammoo aangoon akka sirna gonfoo abbaarraa ilmatti darbuu akka hin qabne sirni gonfoo bara 1979 warraaqsa uummataan kufe deebi'ee akka hin uumamne sodaa qaban irraa kan ka'edha. Warraaqsa uummataa sirna gonfoo Iraan kuffisee booda biiroon gaggeessaa olaanaa jedhu hundaa'uudhaan abbaan amantii gaggeessaa biyyattii ta'ee filamuu biyyattii irratti aangoo isa dhumaa akka qabaatuu fi pirezidaantii biyyattii akka karaa agarsiisu ta'e. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Rippaabilikni Islaamaa kana booda jirtu akka isa kanaan dura akka hin taane kaasu. Iraan gara kallattii haaraatti geessuudhaaf namni Ayatollah bakka bu'uuf ulaagaa guutuu akaakayyuu Ruhollah Khamenei kan ta'e Hassan Khamenei akka ta'e amana Hossein Rassam. Hassan Khamenei qaamolee siyaasaa Iraan ilaalcha tarkaanfataa fi biyyattii addunyaa waliin walitti fiduu barbaadan waliin hidhata cimaa qaba. Kun ammoo qondaalota Iraan ilaalcha leellisummaa qabaniin yaa'ii ekspertoota abbootii amantaa irraa walitti ba'an bara 2016 gaggeeffame keessatti akka hin hirmaanne godhameera. Koreen nama Ayatollah bakka bu'u qindeessan Hassan Khamenei warra ilaalcha leellisummaa qaban caalaa uummata Iraanitti akka dhiyaatu ni beeku. Bara darbee sababa Hassan Khamenei sababa hiyyummaatiin hawaasa keessatti mufiin jira jechuun dubbatee ture. Gama biraan ammoo morkataa biraatii kan jedhamu ilma Ayatollah Khamenei kan ta'e Mojtaab Khomeini akkuma abbaasaa mormiiwwan biyya keessaa ukkaamsuuf biyyoota faallaa Iraan ta'an irratti ejjennoo rincicaa qabaachuun beekama. Mojtaab ilmi bulchaa Iraan olaanaa Ayatollah Khamenei beekaa amantii sadarkaa giddu galeessaa irra jiru yoo ta'u magaalaa Qoom keessatti giddu galeessaa jireenya Islaamaa lammiilee Iraan keessaa tiyooloojii kan barsiisu yoo ta'u siyaasa Iraan keessatti aangoo qabatee hin beeku. Garuu immoo abbaa isaa dudduuba taa'uun dhiibbaa geessisu shaakalaa jira. Ameerikaan bara 2019 osoo ifatti hin muudamin Ayatollah bakka bu'e Mojtaab irraa qoqqobbii keesse turte. Gaggeessaa olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei ni dhaalu jedhamanii kan yaadamaa turan keessaa kaadhimamtoonni biroon hedduun du'aniiru. Pirezidaantonni duraanii Iraan Hashemii Rafsanjaanii bara 2017 du'e. Pirezidaantii Ibrahim Raisi ammoo bara 2024 balaa helikopteraan du'e. Abbaan alangaa duraanii Mohammad Hashemii Shahrudi ammoo bara 2018 du'e. Abbaan amantaa olaanaa biroo Sadeq Amolii ammoo moggaatti dhiibame. Namoonni biroo kanneen akka miseensa yaa'ii ekspertootaa kan ta'e Ayatollah Ali Reza ammayyuu hin murteeffanne. Maddeen Iraan Reutersitti himan akka jiranitti Ayatollah Ali Reza kaadhimamtoota lamaan Mojtaab Khamenei fi Hassan waliin kaadhimummaaf hin dhiyaanne jedhu. Gama biraan ammoo namoota kanaan dura nama biratti hedduu beekamtii hin qabnes gara fuulduraatti fiduun akka malu himu namoonni keessa beekan.
kanas ta'ee sana kaadhimamtoota dhiyaatan kan mirkaneessuu fi ni ta'aa fi hin ta'u murtee dhumaa kennuu gaggeessaa olaanaa Ayatollah Khameneiidha. Hundeessaa Riippaabilika Islaamaa kan ta'an Ruhollah Khamenei bara 1989tti erga du'een booda Ayatollah Khamenei ifatti nama gaggeessaa duraanii bakka bu'u jedhamuun labsaman. Ayatollah Khamenei sanaan dura abbaa amantaa sadarkaa giddu galeessaa ta'anis pirezidaantii ta'uun tajaajilaa turaniiru. Yeroo sana abbootiin amantaa olaanoon inni Ruhollah Khamenei bakka bu'uu hin danda'u jedhanii falmanis garuu Ayatollaan bakka bu'an. Ergasii waggoota hedduuf Iraan keessatti sirni warraaqsaa Riippaabilikaa Iraan akka lafa qabatu gochuu bira darbee diinota alaa itti dhufanii fi keessoodhaa itti ka'an hundaa damdamachuun Iraan bulchaa jiru. Waaqayyo baha giddu galeessaa fi addunyaa keenyaaf nagaa irraa afaanuuf haa kennu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawaa nuyi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe kan jedhu tuquu fi mallattoo beelii sana fuulduratti isinii bawala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'achuun dagatina kan akka gootanii kaasee odeeffannoowwan biyya keenya ilaallatan guyyaatti si'a 3 yookaan si'a 2 gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Akkasuma like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa sa'aatutaan booda odeeffannoo haaraatiin deebinee wal argina nagaan tura.